Addunyaan keenya namoota garagaraa baattee jirti. Badaas, gaariis, danda'aas, dadhabaas, beekaas akkasuma immoo wallaalaas, kan obsa qabus, kan obsa hin qabnes. Ashama hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo, eegaa kutaa addunyaa jirtan hundatti nageenya keessan isiniif haa baay'atu jecha viidiyoo kana irratti seenaa dubartii abbaa manaa ofii ajjeeftee seenaa ganna Umar isiniif qabadhee dhufee hanga xumuraatti na faana tura. Hordoftoota kiyya dursa chaanaalii obboleessi keenya chaanaalii Shimeemaan dhiyeenya kana badhaasaaf waan kaadhimameef badhaasni kun immoo sabskraayibii miliyoona tokko waan barbaaduuf isin hundi keessanuu dhaqaatii chaanaalii Shimeemaan sabskraayib gochuudhaan maatii ta'aa fi viidiyoo babbareedaa irraa argattu. Isallee fayyaddu ofis fayyaddu sabskraayib gochuudhaan maatii ta'aa fi dubartiin takka akkamitti abbaa manaa ofii ajjeesuu dandeessi? Maaltu uumamee hanga abbaa manaa ofii ajjeesuutti ishee geesse laata? Mee isimarraa dhageenya. Maqaan koo Gannoo Umar jedhama. Abbaa koo Umar Abdaa fi haadha koo Aadde Jamiilaa san irraa akka lakkoofsa keenyatti bara 1880 godina Baalee aanaa Gobbaatti dhaladhe. Haati koo dhala koo irratti na jalaa duute. Abbaan koo fira kiyya jedhuun tokkollee hin qabu. Ani akka ilma cubbuu rakkoodhaan guddadhe. Abbaan koo hiyyeessa. Abbaan koo yeroo umrii koo barumsaaf ga'u mana barumsa naannoo san jirutti na galmeessise. Daftara ittiin baradhus qalamas kan naa bitu kadhatiiti yookiin gargaarsa namaatiin. Abbaan koo anaaf waan hundaa oli. Baay'een jaaladhaan innis baay'ee na jaalata. Anaaf haati koos abbaan koos isuma. Haadha malee guddachuun baay'ee ulfaataadha. Ta'us guyyama tokkollee haadha malee guddadhe natti hin fakkaanne. Sababni isaas abbaan koo akka haadhaatti na guddise waan ta'eef bara 1997 kutaa kurnaffaan baradha. Ta'us barumsaan milkaa'uu hin dandeenye. Umriin abbaa kootii diimaa waan jiruuf anis hojii hojjedhee maallaqa argachuun qaba jedhee murteesse. Abbaan koo garuu akka heerumee jireenya koo akka qabaadhu barbaada. Anis yaada abbaa kootii diduun natti ulfaate. Abbaan koo namticha tokko wal na barsiise. Maqaan isaa Ahmad Tayyib Jiloo jedhama. Namichi abbaan koo wal na barsiisen kun abbaa koo waan tokko isatu gargaara ture. Namicha kana anis barbaadu baadhu abbaa kootiif hamileedha waan ta'eef hamilee isaa cabsuu hin barbaanne tole jedheen. Ahmad Tayyib waliin waggaa tokko waliin turre. Sana booda inni mana abbaa kiyyaa gurguramee ani akka ala deemuuf abbaa kootiif yaada kaase. Abbaan koos yaada abbaa manaa kootiitiin tole jedhee fudhate. Manni abbaa kiyyaa ni gurgurame. Anis bara 1999 bara gara biyya Arabaa imale. Abbaa koo jireenya isaa jijjiiruuf hamileedhaan hojii seenuu barbaade. Ta'us yeroo sanitti hojii hin arganne. Xiqqoo bubbulee hojii argadhe. Biyya an deemes Beerut ture. Biyya san waggaa 5 erga taa'ee booda abbaan manaa koo bilbila isaa cufuu eegale. Yeroo ani bilbilus abbaa koo dubbisuufidha yeroo jedhunitti abbaan kee nagaa qaba. Mannis ijaarameera. Lafas biteera. Jireenya gaarii jiraataa jira jedhee narratti cufa. Akkanuma osoo jedhu sagalee abbaa koo eega dhagahee waggaa 4 darbeera. Gaaf tokko bilbilee akkana nan jedhe. Abbaan kee baay'ee waan dhukkubsateef qarshii 150 erginaan jedhe. Anis nama biraa kan irraa mirkaneeffadhu waan hin qabneef qarshicha dafee ergeef. Sana booda garuu deebisee naaf hin bilbille. Yeroo ani bilbilu silkiin isaa cufaadha. Yeroo kanatti ergaan biyyaa bahee waggaa 10 ta'uuf deema. Amma dhimmi abbaa kootii baay'ee waan na cinqeef biyyatti galuu murteesse. Yeroo xiyyaara Beerut irraa gara Itoophiyaa deemu seenu gammachuu guddaatu natti dhagahame. Sababni isaas abbaa koo arguuf waan ta'eef. Gammachuma saniin Itoophiyaa gale. Yeroo san meeshaa koo hoteela kaa'ee gara biyyatti dhaladheetti abbaa koo fi abbaa manaa koo soquu dhufe. Naannoo abbaan manaa koo lafa itti bite jedhee dhaqee homaa dhabe. Manguddoota dur naannoo san jiran iyyaafachuu eegale. Isaan akkanatti himanitti abbaan koo waggaa 9 dura daandii irratti akka lubbuun isaa dabarte natti himan. Yeroo kana ufin wallaale. Ni gaggabe. Guyyaa 2 booda uf beeke. Amma namicha umrii kana mara na sobee maallaqa koo nyaataa bahe kana soqee waan gatii isaa kennuufi murteesse. Dhoksaadhaan isa iyyaafachuu eegale. Akka hiriyoonni isaa duraa natti himanitti godina Jimmaa aanaa Gommaa keessa akka jiraatu natti himan. Achis dhaqee namoota isatti kaluu jiran irraa waa'ee isaa hubachuu jalqabe. Isaanis akkana jedhan. Kan inni asitti gale waggaa 10 dura akka ta'e natti himan.
Kana jechuun akkuma ani biyyaa baheen jechuudha. Yeroo kana dhaga'u baay'een ofitti gadde. Abbaan koo rakkatee daandii irratti du'ee inni asitti niitii biraa waliin maallaqa kootiin jiraata. Sana booda bakkuma inni jiraatutti dhaqee waan gatii isaa kenneef. Kana jechuun nan ajjeese. Kana waan godhiifis yoomiyyuu natti hin dhaga. Amma mana hidhaa keessan jira. Yoo Rabbi jedhe bahuudhaaf waggaa muraasatu naafe. Egaa yoo balleessite jettan natti murteessaa. Egaa seenaan koo kana fakkaata. Seenaa kootirraa waan baay'ee barattu dogoggora akkanaa kanarraaf yoomiyyuu of eegaa. Egaa hordoftoota koo seenaa qannoo uumrirraa barumsa guddaa argattan jedhee yaada. Egaa seenaa akkanaa argachuudhaaf chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Yeroo biraa viidiyoo kana fakkaatan hanga walitti deematti qaccii addunyaa geettan hundatti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Bye.